akka wallahi akka iddoonne kushiina arabaa keessa dhaabadhee dhugaa haqaan ganamaan daa'imummaa kiyyaasitti dabalame daa'imummaa kiyyaasitti eda'ame jireenya kee fooyyessu jireenya ilmoo kiyyaa fooyyessu sitti eda'ame homaa siin hin jedhu wallahi rabbi dukkana sitti haabuusu jedheen dukkaanatti oofte rabbii kiyya gaadhi bakka firri kiyya buluun naan boo'ee madiisan bakka dhiisinaan jedhan har'a daa'ima osoo nama reefu waggaa 3 keessa jirti daa'ima xiqqoodha waan daqiiqaan arguu barbaadu kana muluu namarratti dalaga dhiirsa ganamallee hoo jedhan kana muluu namarratti dalaga nafsee amma inni nafsee kiyya irratti fudhatee barnaan na arguu dhabe malee namni kushiina arabaa keessatti ilmoos jalaa miliisu miidhaa tokko malee birrii tana takkitti achi jeeshanii itti kenne birri matana dhooggadhe malee hundan isa gaafadhe tokko hin jiru. Jireenya kana keessatti sii galee rakkoo baay'ee wajji dabarsee ture immooyyuu hamma bakka akkasumatti amma ji'a jaaffaa keessa jira kun wallaahi rabbiin na arga. Jireenya kun jireenyatti fakkaataan jiru hoo takkan mirkaana hoo takkan gadda hoo takkan mirkaan hoo takkan gadda maaliifi ilma namaatirra miidhaa akkanaa gahu kuni odoo gorsa qabaadhee ganamaa wayita namni akkanumatti asii achi ilaalee namni gurbaan kusiin ta'uu naan jedhaa turan wallaala wajjiinu nanedee waan qabiratti hin dabne hin sossobamna kana muduu wajjas ga'ee ilmootaan asii galan obsa qaba rakkinna isaa dandahee guyyaa tokko rabbi narraa argaa inni bira jiru rabbi inni bira jiraa miti dirqee hiriyyaan kiyya kana uffatti dirqee guyyaa tokko iskarbii mataa kaarratti naafit hin jenne danda'u maatiin kiyya na uffise dadhabu gabaatii daddaradhe gaafa qabaate hoo barfedhii isaatirraa naafite malee akka rabbiititti irratti qaqqabe jechuu dirqama wajjin irratti fudhanne guyyaa tokko kana muduu wajji gahee har'a namni ilmoo kanaan nama miidhu har'a nafsee kanatti fudhate daa'ima sammaan godhe akkasumatti bilookii jala maatiin maannaan jedhetti dhiisinaan jedha bilookii jalaa baase kanaadha ilmaati waan fedhe osoo naan jedhetti hin dhagahamu hayyee amma naan rabsee haatee akkanaa maali haa ta'u maatiin kiyyaa waggaa 8 fayyaa qaban soddaan agahaati har'a baga maraattuu ta'anii haadha soddaatii 8 alhamdulillah buleen 8 qaba hiree gaarii qaba hireen tun waan fallaa akkanatti wallahi miidhaa kana muluu narraan gahee daa'ima tanee gasii gaafa kaanii daaraa mataa ishii kan addaan qabee biyyeetti naqe natti erguu eegalee amma suuraa karaa imoo kana waan rabbi waan nama godhu mi'a sidaalaa wallahi biyyee isii addaan qabee mataa isii addaan qabee biyyeetti naqe mallaqaaf jecha maa ilmootan akkana goona jennaan ergi mallaqaa naan jedhe mallaqa ergite ilmoota isii deebisaa naan jedhe homaa siin hin jedhe wallahi wabillahi isarra kaa'e jechuun rabbi na arga biyyeetti naqee na ergachumaa gubadhee wallahi bakka waattu jireenya kana gubbarra waattu bakka duuf tajirtu tanaaf rakkadhe yoo har'amoo ilmooti tanaa miidhaa kana muluu akkatti irraan ga'u akkami callisa maatii kiyyaatti as deebi'ama suuraa kanatti erga suuraatti erganaan maatiin kiyya bakka muluu bakka wallahi biiroo biraana wajji seenan sa'aatii 4 baafatanii alhamdulillah jedhanii anuu isaan qarqaaru cinqii keessaa isaan bayan cinqii gara kanaan itti fidu kanatti illee ofitti aaraan hireen xiyya akkana nagoote maatiin kiyya kun cinqii kiyya dhukkuba kiyya kana dhaga gaafa kaan ittuma dhiisanii daa'ima kana fudhatee biyyaa badeeni karaa baalee kana tareeni maatiin kiyya illee ilmoo dhiiraan qabanii tokkicha bichaa qabnaa durba saddeqeetiin waan xiqqaadha yuunivarsiitii jira namni manguddoo immoo hagam deemee waa soqare hin beektan tokko si ijaaramoo namni biraa tokko si ijaara tokko si diiga kana muluu ka'oobse hayyee mallaqa sii erga wallahi ilmoon tu waan naman goone hin qabdu bar mallaqa sii erga ilmoota narraa naa deebisi eshi sii erga waan baatii lamaa sii erga ilmoota namichaata naa deebisi akkana gootee na jala hin godhin ija kiyya nan agarsi yookaan ajjeesi duu isii sabbara bakka jirtumaa akkana goota ka jedhu bakka eegasi amma kanarratti mallaqa waan waggaa tokko fi ji'a lamaa dalayde tiraansfartii gammoo godhinaan jedhe hin godhu jedheen kalaas bakkaan iddee jennutti fudhadhe ilmootee mallaqaan sirraa bita ilmooteetiin gibira na gaafatta hayyee ka guddifata rabbina argaa miti dhiisi ruuyin ilmooti yaatu sittaa argitu darraati ilmooti lamaan addaan baafte yoo dhugaa harka maatii kiyyarra illee nyaatte anillee ganama wallaalinata ija banataan sitti dhufe bal'innatii kiyyaan sitti dhufe rabbiin si argu
Omaasiin hin jedhu dukkana si haa buutu dukkanatti buuf ka jedhu gaafa kaane akkasumatti micaata nafaa boochisaa sagalee isii qaban irratti erga bilookii godhuuf badii sida waa galchinna mee maal dhagahinna irraa takaabi mee akkamitti dhiifta ilmuudha. Ilmi kun immoo abbaatti jabaattu qabdi nam itti laaftu qabdi. Nafseen qabu wallaahi ilmoo jechuun tuni onnee si cabsiti abbaa tokkotti nama beekutti dukkana sitti buufti. Isii fura kadhee dhaabadda. Amma bakka akkasumatti wallaahi gaafa kaane ittuma dhiisee obse amma cufadhee ittuma obse gaafa kaane micaata na boochaa sagee irratti qabe haayi kanaa mannaa hojii bilookii jalatti ufumaa qiyyaama of sirreessee akkanumatti mucayyoo wayii birallee dhaqeessillee na gorsitee gorsa adda addaa naa kennitee ajjeesus eebbaa ilmaati. Duutu ilmootee gumaa hin gaafatta dhiisi waan maraatte ilmoota nattillee yoo rabbiin si jiraachise hin galta yookaan mataa ilmoota irraa fayyaa dhabda maatii keellee jeeyitaa maatiin immoo nu maraachuu fi dhiisi wayita siin jennu hin didda nu maraachuu fi mee ima bilookii ma godhaan immoo as deebi'ee asiin baasa bilookii jirjire har'a maal dhage hin naaka jedhu warra maal jedhaan bilookii godhe jedha gisee as deebu isaan akkana jedha. Itti dhiisee gaafa kaane ufumaa akkasumatti obsa fixadhee mire bilookii jala galche. Bilookii jala galche asii fuudhee daa'ima eegas ani bilookii jala galchinaa nama baatiitti kennee mana namaa jirta madaamnitu. Mana namaatitti gate biraa taa'e. Akkanatti gubii akkanaa kana keessa namni ilmoo kanarratti kana dadage. Ana bor jireenya naa ta'a odoo lubbuun naa argee akkam na godha. Namni ilmoo daa'ima waggaa 3 gubbaa dikee mataa gubbarratti firfirse jechuu mallaqa duniyaa tanaa jechuu. Ilmooti tamaaragaan 0 kilaasii keessa maaragaa naa bacaadaa naa barattee odoo ilmoo rakkise akkasi mallaqa kiyyaa itti dhiisee seeran gaafadha akkas hin jenne. Dhiirti tokko wallaahi kabajaa hin beektu. Wallaahi rabbi ofiillee furatti hin sodaattu. Garuu miidhaan namni itiin ganamallee abaartu akkasumas cubbifti. Si eebbistullee akkasumatti milkooftu. Madaana mareef asitti mucayyoo naasoftu suni wallaahi naqu kaafuu dhiisa. Ilmi matii irraa haanaa goru bakka. Ijoollee matii na jalaa hin tuqin barbaadu abbaa hojii waan barbaade haa qarqaaru. Wallaahi akkasitti odoo dubbadhee guyyaan lama dhumatu. Ijoo keessaa fudhannee haasofna malee waan namatti ulfaate haasofna malee miidhaan irraan ga'e mallaqa sanuu gaafanne. Rabbii kiyya galannaa ga'uu asiin nagahee har'a yoo mirqaanu boor hin booyaa har'a yoo mirqaanu boor hin booyaa. Gabni miidiyaa kun sii galee har'a yoo mirqaanu boor hin booyaa bakka maaliif cabni iddoonni daa'ima keetinsi cabdu tokko mitaarra nyaatti dhuydii mana namaa sanii hagam deemtee kutatti hagam gizee beelofti naa kennaa jettuu dandeettini. Ana dhiisee maatiin kiyya wallaahi mata hiikkate maatii kiyya daa'ima saniif jechuudha. Haadhaaf abbaan kiyya ka uf jedhanii nagayaan taa'an. Naaf cinqamnaaf irriba dhaban har'a mijattiin tun sila ilmoo saniif hin aarti hin jaalatti maal ta'itti fayyaa dhabitti galgalaa ganama na hordofan bakka an dawwalu hin boo'e yoo tan argu hin boo'e. Baatii 5 akkanumatti rabbiin asiin nagahee wallaahi yaanni rabbiin yoo rabbiirraa jazaa qabaatte homaan ta'u alhamdulillah ana rabbiin keessaa na baase jireenya qayyarataa keessa jira. Amma asirraa kultura naan amma huneetaa kana irratti jechuudhaati. Rakkoo kana keessa ammaaf hangam takka ture rakkoon kun? Amma deema gara waggaatiif deemna waggaadha bakka amma ilmoo mucaa daa'ima ta'e tana dhaabee amma 6 shanaffaa fixee 6ffaa keessa jira. Okay, amma jireenya nama maal jira ilmoo gubbarratti takkaan fi akkanaa fudhate mataa kiyyarratti nama maal lageeme ka ilma ufii kana gubbarratti quncursee akkana godhe mataan kiyyarratti akkam fudhata. Amma waan jireenya kan keessatti barbaachisu tokko tidhaama. Gaaffiin asii gaafadhu kana waan sirrii naan jireenya akkam barbaadde fuulduratti jireenyatti fuuldura jiraachuu barbaaddu jireenya akkamii? Sun immoo sirriidha nama jireenya kiyya ilmeetii tana guddifadhe ana dhale ana jara gaffide rabbi waan aan kadhatina rabbiin isallee nagaumaan addaan nu baase ilmootii tanatti rabbi nagahaan nagalchee tanallee deeffadhe haga rabbiin harka jiraachise jaraaf dhaabbadhe
Rabbiin fayyaa naa kenne. Ilmoo amma laal sun kutaa sadii baratti barumsa yeroo san keessaa baasanii kutaa sadii keessa nama daa'imni sun wallaahi kutaa sadii baratti sadarkaa gad dhiiftee hin beekne. Keessa barumsa daa'ima sanii hin yaadne amma laal barumsa itti deebisan maal amma gara furmaataa deemna si gadee amma seenaa kee gada keenye gara furmaataatti fanni gaarii dhabeeta. Anan furmaanni kiyya wallaahi rabbii kiyya wajji akka mataan kiyya na yaaddutti jechuu akka ufii kiyyaa karoorfadhetti taan irratti naa dabaltani. Qajeela irra jiru irra hin jiru irratti na deebistan. Namni maaliif karakkina kana keessaa baheetu gorsa naa kenna. Anamma akka yaada kiyyaa daa'ima tiyya tana galmaan gaachuu daa'ima tiyya tana isaan addaan bahee daa'ima tiyya tana haga jiru bakkaan gahu hagisiin uf dandeettu hagisiin mataa ufii uf tajaajiltu akkanumatti rabbina carraasiisee barumsatti isii deeffadhee xiqqoo tanallee yoo rabbiin nagaatti nagalchi yoo dhabe rabbiin aadaa kanaa si fayyisu naan jedha wallaahi rabbiin homaa miti ina nagahumaan daansi hafuuru naan jedha wallaahi. Rakkina kana keessaa dhibbumaa dhibbatti keessaa bu'uu barbaadamu rakkinni kun akka yeroo dheeraa jiru barbaadati. Keessaa bahuu barbaada ka yeroo dheeraa maal barbaada keessaa bahuu barbaada. Akkamitti gootanii beektaa amma ati ilmoo tiyya barsiifachuudha jettee miree of course ilmoo barsiifachuuf jaatuun kan kee waan baay'ee bareedaadha. Inshaallah. Haadha hundarraa eeggamu waan sirraa eeggamu. Moorammoo wanni ani akka obboleettii xiyyaatitti ammaaf si gorsu. Jireenya dhugaatii fi waan dhugaa tokko waan si gorsu tokko jira. Wanni kun waan jireenya kan kee ka fuulduraatitti rakkina kan kee kana keessaa hunda keessaa bakka jirmatti keessaa si baasuu danda'u jedhee waan yaaduuf. Wanni amma itti karoorfachuu barbaadu qabdu ofii kan keetii teessoo tolfachuudha. Sirriidha. Nama ofii taa'eetutu nama teessisa mire. Dhugaadha. Amma jalqaba laal ilmaan kiyyaan barsiifadha jettee illii keessa seentee yookaan ammoo ilmaan kiyya kun waan takka dhabuu qaban jettee ilmaan kiyya jetteetuma illii fi mira keessa seentee qabeenya dalagattu kana guututti gara faamilii keetiitti ergitee investii goote rakkinni kun umrii dheeraachuu danda'a. Qalbii dadhabadhu. Amma ati wanneetu godhuu qabdu kalluun qabaa qofaa miti. Tokkos barbaachisaa naannoo. Waan tokkochaa kanarra immoo furmaataan sii kan nu barbaada. Yoo sirri nama hubatu taate. Wanni amma barbaachisu karoora si barbaachisaati. Karoora taqabbaan akkanatti akkana harkaan qabamu tokko si barbaachisa. Ati rakkinni ammaa sirra dabre kun rakkina daangaa